waaqayyoon kan kabajanii kan asitti walitti qabamtan nagaa waaqayyoodhaan nagaan isin jiraatu akka bultanii ameen galanni waaqayyoo akka cubbuu keenyaatu hin ta'in akka nageenyatti nu eebbisuudhaaf nu fayyisuudhaaf nu jaalatee asitti walitti nu qabee maqaan haadha nageenyaa haadha araaraatii qulqullittii durbuu maariyaamii maqaan ishii kan eebbifameef kan galatamuuf haa ta'u. Baga guyyaa har'aa kana qaqqabdanii kanaaf waaqayyoon hunda keenya fayyaa nuuf kennee nageenya nuuf kennee maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Kabajamoo obboleessa koo Daakon Dassaalany Magarsaa barreessaa waajjira lubummaa aadaa keenya kan ta'e walitti qabaa mana amantaa garaa kan ta'an luba Mangee Tashoomaa akkasumas ija waaqayyoo kan ta'an abboollee koo lubootaa tajaajilaan keenya fakkaatan obboloowwan duubaa lubootaa dallaa waaqayyoo dhaabbachiisa kan ta'an barattoota dubbataa araara waaqayyoodhaan hammeenya nafsee isaanitti kan hin qabanne ijoollee xixiqqoo kabaja haarrii biyyaatiin kan qabdan nageenya biyyaaf araaraa kan taasiftan abbootii fi manguddootaa haadholii obboleewwan obboleessii nagaa waaqayyoo waaqayyo